Sumayyaan gaafa aartu tarkaanfii fudhachuudhaan miti kan isheen deemtu yookiin immoo Zaydoon dubartoota sana mana akka yaasuuf miti kan isheen deemtu. Gaafa aartu zim jettee waan isheen fayyadde. Umurii ishee fixa baay'ee wanti isheen haasoftu kun. As teessee wanti isheen akkasitti haasoftu kun umurii ishee fixa jira miti Zaydoon akka irraa fagaataa deemu godha. Malee furmaata tokko hin ta'uuf Sumayyaadha. እና ወንተ ጀንጅቱ አከፈዳይስ ማለት ስደትን አይቶ የመጣ ሰውና ከስደት ያልወጣ ሰው አንድ አይደለም ከስደትን የሚያቀሰው የሆነ በቀልባቸው በጣም ተሎ ነው ማለት ነው የሚራረው ይፈልገው እኔ ማን ብታቀኝ ራስ መስጠኝ ይመስለኝ ማለት ለመናገር ነው ሀዊ ግን በቃ መዳም ነው የምትመስለው በጾም ምድር ተኳኩላለች ሊወጥ ይሁን አላቅም ያቺኛው በቃ የለም ኖርማል የሆነ ዝርክርክ ብላለች ማለት ነው ያቺኛው ግን ተቀባብታ ቻፕስቲኳን እንደውም እንትን ላይ አስተውቅም በነገራችን ላይ ካሜራው ላይ ማለት ነው እንጂ ድምቅ ያለ ቀይ ነው የተቀባችው ቀይ ቻፕስቲክ ልቅልቅ ብላለች ተቀባብታለች ምናምን በቃ የሆነ የለም ስታናገር ራሱ በልጥጥ ያለሽና ምንድነው ያልሽ የተራረፈ ምግብ ካለ ምናምን ስጫቸው አለች ማለት ምሰጥ ራሱ አይመስለኝ ማዊ ግን ምደፋ ነው የሚመስለኝ እውነት አላን ፍሪ ምግብ ምናምን እንዳደሽ ማለት ነው ግቢያቸው ደግሞ ሁለት ለሁለት እየተፎካከሩ ነው ሲያስጠለብክት ያለ በጣም ነው የሚዘገነነው ሳይድም ሰልችቶት ነው መሰለኝ እንጂ ሳይድ ጽዳት ላይ በጣም ጎበዝ ነው ማለት በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች በደንብ ነው የሚያውቁት ይሄ አጭቴ ዘይዲን ጀጃርቲ ዞያን ባይዘዌይ አባ መናሽን ጅብነሽ ካንሽን ጅብቴ ዱበርቶታዳ ማለሳዳ እኒ ቁልቁልና ባይ ጃለታ ቁልቁልና ረቲ ባይ ወጅታ ነመከሲዳ dubartii qulqullina isheen eegganne jaallatu inni mooraan sun akka akkasitti babbaduun barbaadu garuu mooraa san keessa jiraataaraan baay'ee nama jibbisiisa mooraan taaneedha mooraa dubartiin keessa jirtu hin fakkaatu jetteedha hawwiifaa kan isheen qeeqaartu Sumayyaan so Zaydoon qulqullina isaa baay'ee eeggataadha kan isheen jaartu dhugaa dubbachuuf abbaa manaa isheedha mala isaa sirriitti beetti yaa teenkiyuun siin jedha gamanumaani dhiira akkasii argachuu keetiif yeroo booddee immoo haalotan beekamneen gargar baataniitu waanti godhan hin jiru isa kana maaliif gargar baatan yookiin nuti walitti sin araarsaa mitiin isinuu warri waggaa amma kana wajjin jiraate walitti araaramuu dadhabanii daarii deemaa jirtu hundi keessa so kan isheen jechaartu amma ijoollee sana qeeqoo irratti duwwaadha kan isheen dubbataa jirtu garuu ijoollee sana qeeqoo duwwaa irratti ta'uu hin qabu ofii isheetii itti siqataa deemuu qabdi amma wanta isheen haasoftu taala Zaydoo majijji as teessee bakka በደንብ ነበር የሚያጸደው ማለት ነው ሰልችቶት ትቷቸው ነው መሰለኝ እና ለማንኛውም እንግዲህ አቶ ሳይድ ማለት ነው ስላናደርኩት ምናምን ግን ማለት ነው እኔ በጣም የገረመኝ ነገር የፈለገ ነገር ቢሆን እንዴት እኔ ቢያንስ እንኳን ልጁን በጠረን እንዴት አባት የሚያክል ነገር በጠረን እንኳን አትለያትም ልጅን እንደው ማለት በቃ የለም እንደዚህ ህንድ ፊልም ላይ እንኳን ስናይ እንደዚህ ልፍ የሚለው ንፋስ ምናምን የሆነ በቃ አይ ጠረኔን ሁላ አረስቶታል ማለት ነው አንዳንድ ሰው ጠረን በጣም የምታውቁትን ሰው አብራችሁ ስንት አመት የለመዳችሁትን ጠረኑን ራስ ታውቃላችሁ ማለት ነው ወይ ሽቶ ልታውቁት ትችላላችሁ በሽቶ ወይ ደግሞ እኔው ሳይድ የሚቀባውን ሽቶ ሌላ ሰው ራሱ ተቀብቶ ድንገት ካለፈ የሳይድ ሽቶ ምኑን አውቃለሁ ስለዚህ አንተ ነክ እንጂ ነው ውስጥ የዘይት ሽቶ ያለች ማለት ነው ጅሬኛ ሼራን ፈታርቲ ባይነ መገድሲስቲ ጓድበቹፍ ሱማያ ጅሬኛ ዘይዶ ከና ጋር tokkotti kan deebisuu danda'usi inni dhufee sin gabbaru mana dhufe akkasna godhi achina godhi lafaana kai lafaansi kaasin jiru siinsi eegara mammaat kottu gara manatti galee dheesi eegara garuu ati isa dhagaan jirtu dhiifama akkati gaafattu barbaada garuu ati xiiqii ittiin qabattu xiiqiidhaan immoo jechuudhaan homaa waan tokko gochuu dandeessa xiiqii ittiin qabachuu dhiistee to'attee dhiifama bakka dogongorteetta dhiifama walii goona jettee erga wajjin jiraachuu jalqabdanii booddee waan barbaade isa gochuu dandeessa amma garuu gamana teessee akka kanatti haasawtee faayidaan እኔ አንተ ልብ ውስጥ የለውም ማለት ነው በቃ ምንም ማዝነው በልብ ውስጥ ምንም አይነት ቦታ እንደሌለ በቀደም አረጋግኩ ልብ እንኳን አልመጣም ብሩን ሰሰጠኝ እንዲህ ውጥት አድርገን ሰጠኝ ማለት ነው ምንም ነገር ማለት ለልጄም ሆነ ምናምን ደምቆ ማለት ነው እዛ እንትን አልተኛች ምናምን የሆነ እንትን እያለች ነበር አልተኛችም ነበር ማማ ምናምን እያለች ነበር ቢያንስ እንኳን በድምጿ አትለያትም እኔ በነገራችን ላይ ጀሚላን ራሱ ጃት ቢሄድ
አያውቃትም ነበር። ግን እሷ ስለምታውቀው ባባ ብላ ትሮጣለች እና ያው እንትን ትላለች ብዬ ነው። ወይ ijoollee fuutee dhatte guyyaa sana mucaa ishee xiqqoo fuutee dhatte sagaleedhaan akkamitti daa'ima isaa wallaale mucaa baatee mucaa wajjin jiraataa ture akkamitti sagaleedhaan wallaaleedha kan isheen jechaa jirtu. Dhuguma immoo guyyaa sana daa'ima isaadha kan as jirtu yooma fuulaa wallaale furdatteetii ta'uu danda'a biraataa itti ta'uu danda'a mucaan erga guddattee ijoollee wal fakkaachuu dandeessi. Garuu akkamitti sagaleedhaan adda baasuu dadhabeedha. Kan inni irrattis shakkee erga mucaa adda baasuu dadhabdee naan illee na irraanfatteetta. Eessa kan jirullee hin beerree. Kanaafuu annee keessaa na baasteetta jedhee mayyaadha. ባይፈልግ ምናምን ሳንነጋገር የሆነ የለም አላስፈላጊ ቃል ቢናገር ልጄ ልቧ ይሰበራል ብዬ ነው እንጂ ሳላስፈቅደው ወይ ደግሞ ማለት ሳንነጋገር ማለት ነው እንጂ ማስፈቅድ ምናምን አስፈልገው ማለት ነው። ለዛ ነው እሷን ያልወሰድኳት። ግን እንኳንም ያልወሰድኳት እውነቴን ለመናገር ከሆነ በጣም ነው ያዘንኩበት። ቢያንስ ልብህ እንኳን መምታት ነበረበት። በቃ እኔ የለም ልክ ብሩን ስጥስታርጌ ልብ ዱ ዱ ዱ ዱ ቢልኖር የሆነ ነገር እንዳለ ከጠገብክ ታስብ ነበረ። ግን አንተ ይማን ሙሉ ለሙሉ ቀይራ ካልሽ ማለት ነው። ለማንኛውም እስኪ ለይማንም ደግሞ እና ያው namni gaafa namni irraa fagaataa deemu mana marraanfachaa deema. Namooti yoo namarraa fagaatan namni nama irraanfatu miila keenyatti kufu ምናምን jettanii yaaduu dandeessu. Yoo isin irraa fagaattan namni irraa fagaataa jireenya isaa mijeeffataa deema. Jireenyi dachee irraa dheertuu miti gabaabduudha. Kana gidduutti namni hunduu haala mijeeffata. Jireenya mataa isaatii jiraachuu yaala. Waan baay'ee gochuudhaaf yaala. So namni nama irraanfatu jettanii yaadina. Namni nama irraanfata. Namni nama hin gatu jettanii yaadina. Inuma namni nama gata. Sababni isaa nama hin barbaanne wayii bira maaliif barbaacha jettaa? እና kan isheen jeessaa Zayd irraanfateera. Mucaa koollee sagalee isheetiin adda baasuun dadhabee birrii yoo akkasitti fuudhee naalaatee minaamin. Yookiin ishee bareera ta'uu danda'a. Waan biraadhaaf dhuftee qe'ee koo jeexxee callise ta'uu danda'a. Waan beekamaan hin jiru. Akka ishee yaaddu dhiisuu danda'a waan tundu. So qe'ee isaanii baay'ee tuffatteetti. Baay'ee xuraadha, baay'ee namatti hin tolu. Ijoolleen shamaraa keessa jiranii akkasitti babbadeetaa maal jettee kan isheen haasaa jirtu. Yaa wanti godhan hin jiru. Jireenyumata akkasii kanarratti waa tokko waan jedhee darbuu barbaadanii sumayyaamti mataan ishee gaafa waan kana gootu yookiin ilaalchi kun gaafa ishee irratti geggeeffamu yaa akkanumaan calleettee ilaaluun qabdu. Formaata tokkotti kennuu qabdiin. Daftee gara mana isheetti deebi'uu qabdu. Iddoo darbe irratti maal jettee mana sana aannan naqaa mana isaaniitti shallalan kana guyyaa tokko dhaqee hunda isaanii hunda ayyaasa maal jedhaa turte. Yookiin manuma sumayyaa wajjin kanaan dura mistiraan bitatanii magaalaa keessaa qaban nan kireesse yookiin maaloodha hin kassaarreen jedhee mana sanatti geesse ta'uu danda'a. Ishee aarseera ta'uu danda'a wanti kun kan isheen jedhaarlesi guyyaa tokko mana sana nan naqaadha. Maaliif akka isheen nattu isheetu beeka nuti hin beeknu. Garuu akka kanatti teessee wayii isaanii haasa'u irra utuu formaatatti goote utuu gara isaanii deemte kun akkas ta'uun qabu kun akkas ta'ee nutti himte baay'ee natti tola gamanumaani. Innaa baay'ee isin jaalladha. Chaanaaliin keenya saaraadha waan ta'eef sabiskiraayibii godhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa isin jedha gamanumaan.